درس رياض الصالحين باب كراهة تمني الموت بكجر جيني جراجة بابا تربة تجاتمي تربة فارجيني جراجة باب كراهة بابا جب ما توتي بابني نكون مو بابا دوا هون جب ما تو دبنا بابا دوا هون كان من كينيا الجلا كان ما دوا وصون تاني دوا هون أكن جب ما تي sababaat cinqiin isa qabee duniuma dhabee yoo kaa'u wama tokko dhukkuba isa tuxxeef balaa duniuma keessatti isa tuxxee jecha sababaa du'aawwan jibbamaa akka ta'e hubanna jechuudha. Baaboo karaahati baaba jibbamaa ta'uuti tamannil mawtaa du'aa hawwuun baaba jibbamaa ta'uuti bisababi sababaa durri cinqii mashaqqaa nazala bihi isatti bu'eef jecha sababaa cinqii isatti bu'eef jecha baaba du'a hawwuun jibbamaa ta'uuti sababaa cinqiin isatti bu'eef jecha gaarii walaa ba'asa immoo dhorgaan immoo hin taane yookaan rakkoon qabu jechuudha bihii du'aawwuu sana keessatti walaa baasa dhorgaan waan taane bihii du'aawwuu sana keessatti likhawfil fitnaa sodaadhaaf jecha fitnaa sodaadhaaf jecha immoo yoo hawwite hin ta'a fiddiini diinii keessatti fitnaa dhufu sodaadhaaf jecha yookaan firqaa adda addaa dhuftu sodaadhaaf jecha tooyiduma irratti duufeete yookaan diinii jechuudha namni olii gadi jijjiiraa jiru kana keessa sodaadhaaf waan as qilleensaa jiru sodaadhaaf jecha kadhachuunii fi hawwuun immoo ni ta'a. Oo diiniidhaaf hin ta'in immoo dhowwamaa akka ta'eef jibbamaa akka ta'e irraa hubanna. عن أبي هريرة باوريرا رانسي وديسا رضي الله عنه أن جبنا سرا فقيسو أن رسول الله اللهم صل على محمد وسلم إرجمان الله قال نجيه لا يتمنى أكنوين دوبا أحدكم تكون كيساني الموت دو أكنوين دو أكنوين دو أكينوين جنان دو أينوين آيائي أكنوين إما محسنا يابو يوكاري تي دوبا يوغاري تي فلعله نكجيلما يزداد إذا أتشورا كجيلما دبل أتشورا كجيلما يونا مغاري تي وإما محسنا وإما مسيئا يوني في منما بديد لغوتاي فلعله نكجيلما يستعتب توبتو ساتو كجيلما جناني توبا irratti deebi'amuutu kajeelama yaa'ii sababa kanaatiifu du'a nawwinaa jennaan ilmi namaa du'aawwuun qabu yaa'ii yarji'u ila Allaahi ta'ala gara rabbii olaaneetti deebi'uu isaatu mala toobaadhaan gaariidha muttafaqun alayhi bukaariin muslimi وهذا لفظ البخاري كن لفظ بخاري تدوبه وفي رواية لمسلم رواية مسلم افتين كستي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله اللهم صل على محمد وسلم كمان الله قال نجد لا يتمنى أحدكم الموت يا أبو أكنوين تكون كيسا دعاء ولا يدعو به أكيسا لين كدنه ولا يدعو أكن كدنه به دعاء سنتجد يا رب نجيسي يا ربي عمري كو كتبو أجري كان كدنه من قبل دفودان دراتي من قبل أياتيه إساتي دفودان دراتي يا بو إساتي دفودان دراتي ودو إساتي دفيني يا بو دوتي سن ودو إساتي دفين إتو دوتي سن إساتي دفيني يو إن كدتين إنه يا بو دبيني يوكان قربان سني أحدكم من سني yookaan shaanii haal jechuun bareedduudha jan shaanii haali idaa maata yeroo du'ee inqaxaaca yaaboo ni citaa amaluhu dalagaan isaa ni citaa dalagaan ilma namaa ni citaa wa'innahu yaaboo inni duuba wa'innahu laa yaziidu wa'innahu ammas dubbiin shaaniin laa yaziidu waan dabaluu almu'mina mu'minni waan dabaluu umuruhu umuriin isaa إلا خيرا خيري ملوان دبلو مؤمني لبون إسا عمرين إسا خيري ملوان دبلو يوجراتي أكا عمرين إسا دبلو إني خير مدبلات جيتشو إسا كنافو يابو دوائنا وينا دواوون جبا مادا جيتشو دا أكا نمني كينيا ركيستا ولو وفجيسو متي غاريد دوبوانا نسر رضي الله عنه قال رسول الله اللهم صل على محمد وسلم إرقمان الله نجد
لا يتمنين أحدكم أكنوين تكون كيسني أكنوين تكون كيسني أكنوين جناني أكنوين ياي الموت دعاء أكنوين دعاء أكنوين جتشودا لا يتمنين أحدكم أكنوين تكون كيسن الموت دعاء لدري hamtuu asaabahu kan isatti dhufeef jecha asaabahu kan isa tuqeef jecha hamtuu isa tuqteef jecha yaa rabbi najjeesi jedhaan ooliin hin hawwin du'a ayitu kana keessaa du'anii badanii hin jedhin fa'in kaana yooniifi ta'ee laabudda kanaafis hin jirre faa'ilan hojjechuu keessatti maal du'a hawwuu keessatti hayyee amma du'a kadhachuu keessatti immoo kan afiinsisaaf hin jirre yoo ta'e فليقل هاجدو يوم مو كان في انسيسا من جر تاي دعا كان اتشو كان كيتا تود مدر قمي يو درقي نسا قبي فليقل هاجدو اللهم يا ربي أحيني نجراتشيسي ما كانت الحياة وانجريني تاتين جناني وانجريني تاتين خيرا لي چالتو ناف وانجريني ناف چالتو تاتي يا ربي نجراتشيسي وتوفني يا ربي ناجيسي إذا كانت يرو سنتاتي الوفاة يرو دوتي موتاتي خيرا لي ناف چالتو على سنتاتي يرو جراچو ناف چالتو تاتي نجراچيس يرو مو وتوفني ناجيس إذا كانت يرو تاتي الوفاة دوتي خيرا لي ناف چالتو مولا تاتي نجيس يو جريني كو أما كون الرادو أنا ويدوتنا خيري دجت يا رب نجيس يو مو جريني كو كان كيساتي خيرينا ويجتي jireenya koo keessatti jiraachuun naaf khayriidha yoo jette moo na jiraachisi jedhee akkanatti adda baasee kadhachuudha qaba. Muttafaqun alayhi Bukhari Muslim. Fi hadha alhadith hadiisa kanaan keessatti maal jennaan dhowwuu kenna diimni kun du'arraa dhowwuu akka du'aa hawwuun dhowwamaa ta'e nuuf kenna jechuudha. Gaariidha. وان قيس الرانسي وديسا قيس بن أبي حازم قيس المابا حازم الرانسي وديسا قال نجري قيسون دكلنا على كباب نسين كباب الرا كباب منارت كباب المارت نسين رضي الله عنه الله جبنا سرا فقيس ربي نسرا جالتو نعوده إسا جولا في الرسين ندقف ستكباب كانتو kabbaabin dhukkubsatu irra gaafachuudha kanigaa ni seenne isa gaafachuudhaaf irra seenne waqad iktawaa dhugumatti haala gubateen gubannaa jiraga haala gubateen saba'a kayyaatiin gubannaa torba haala gubateen bakka torba haala gubatee jiruun amma bade malee zabana duraanii namni marfeen dhaqu gubannaadhuma sanaan fayyadama haala gubatee jiruun bakka torba dhukkubsatee ciisaa gubatee haala inni jiruun bakka torba dhannee gaafachuudhaaf irratti seenne kabbaabirra faqaala ni jedhe kabbaaboon inna ashaabanaa yaaboo jama'aan keenya jedhe sahaabonni keenya gaariidha alladhiina isaannan salafuu darbanii gooddanyoonni keenya isaannan darban jedhe madaw darbanii jiru walam tanqusuhum haala isaaniin hin rifneen addunyaa haala isaanin hin rifneen duniyaan haala isaan duniyaan hin rifneen jechuudha lam tanqusuhum haala isaanin hin rifneen addunyaa duniyaan haala isaanin hin rifneen akkas jechuun du'aa takkaa shubahaa waan adda addaa keessa booni haala duniyaan kanarraa isaanin hin rifneen jechuudha wa innaa nuti immoo asabnaa ni argannee jedha maalan horii arganne najidu lahu maaya asabnaa ni arganne maalaa najidu lahu waan isaaf hin argatin mawdi'an bootaa keenyu waan bootaa keenyu isaaf hin arganne iyyuu arganne inummoo duniyaa argachuu keessa baane waan gaayaa bakka kaa'uudhaaf nu arganne illa turaaba biyyee keessa malee bakka keenyu kan dhabne jechuudha biyyee keessa malee bakka keenyu kan dhabne arganne gaari nadfa'uhu isa keenya jechuudha nadfanhu isa awwaallaa khawfa sarqati hattu sodaadhaaf jecha isa awwaalla gaayyaa bakkee keenyaan danuu dhagaanii fuudha waan ta'eef boolla qonnee biyyee keessa malee bakka keenyu dhabne duniyaa akkana arganne keessa baane walaulaa anna annabiyya sallallahu alayhi wasallam walaulaa anna annabiyya odooniif ergamaan rabbii nahaanaa
ندرقو باتي ودو إرقمان ربي ندوو باتي ودو إرقمان ربي تأو باتي كان ندوه أن ندعو نتكدتشو بالموت دعا كدتشو دو إرقمان ربي كان ندوو تأو باتي إتو إرقمان ربي دعا هون ندويني لدعوت سلا به دعا كان ننكدت دي إرقمان ربي ندوي ملي سلا دعا كان ننكدت دي كبابون ثم أتيناه أجمعني غافسنا كنا نتميتشوان إبن قال لي جدا كايس بيرا توري ديسي بودوا في التنكالاتي غاية دواتي جنسا برسيسا نما تاني قال لي جدا إيغانا فيه ثم أتيناه إيغانا إساتي دفني مرة ترى أخرى ترى براموت دفني جدا أمس وهو يبني حائطا حالا إيجار دلا فيما مدل وجارة راينا ميتشي sadeen gadda du'a keessa jiraate achuma keessa taa'ee immoo waan meeqa hassaabee har'a immoo fayyeegaa namni dhukkubsateef hin du'uuti isaa dallaa ijaarratutti dhufne jedhe. Faqaala ni jedhe innal muslima musliimoonni innal muslima muslimni layuu jaru ni miindeffama jedhe har'a immoo giduma hunda kitaaba qaayidaan isaa beekaadha. Innal muslima muslimni jedhe layuu jaru ni miindeffama fi kulli shay'in waa cufa keessattuu ni miindeffama waa hunda keessattuu muslimni ni miindeffama galata galfama jedhe yunfiquhu waan kennate hunda keessatti illaa fi shay'in shay wayii malee yaj'aluhu kan isa godhe fi haadha turaabi biyyee kana keessa kan kaa'e malee shay'ii waa wayii kan inni duniyaa isaarraa biyyattii kana keessa kaa'e malee waan kennate hundattuu ni miindeffama ilmi namaa kun muslimni jedhe kabbaaba. متفق عليه بخاري مسلم وهذا لفظ رواية البخاري كل ذي رواية بخاري فكينيا كانك بيه كيسا كاو نيجي لكم مال جنان كانك تيمنا جارو فيها كانك تيجي تشودا دنيا إفي صدقت شودي سني كانوا ما في والد دات آبان سنة كيسة تمالي سنة وان صدقت تيمين كابو قاد يسدو دندا جتشو سنة مالي وانت صدقت هندتوني مين دفماي غاريدا بابا كانت أمرنا تبكاتا walumaa galatti wanni inni irraa nu dhowwu maali jennaan du'aa hawwuu akka hin taane irraa nu dhowwa jechuudha. Du'aa hawwuun akka hin taane nu agarsiisa jechuudha. Gaariidha. Amma immoo baabul wara baaba rabbiin sodaatuuti. Baaba rabbiin sodaatuuti. Baaba rabbiin sodaachuuti jechuudha. Watarki shubahaati baaba shubahaa dhiisuuti. Shubahaa jechuun waa wal fakkaataa. Waa wal sitti fakkaate tokko dhiisuu. بابا كان دبان وانا والستفكات تكو يسوت الرغاري قال الله تعالى ربي والتاني جد وتحسبونه إسني سيتني جناني إسني سيتن جنان إسني سيتن يوكاني هسابدني هينا لا فاتي هسابدني وهو إنمو عند الله ربي برت عظيم قدالا واوي جتني خاطر سي ومبچود اتني يادني غرو مونتي ربي برت غداله وقال تعالى ربي ولتاني جد ان ربك يا ابو ربي كانك لبالمرصاد صاحبك اتاتي جنان صاحبك اتاتي اتا ني بيتني واقيت ربي ني بيك جچود صاحبك اتاتي جچو ربي واقيتو جنان akka ajaa'ibaatti qeexa bakka jirtuu fi akka jirtu keessatti si qeexeessi beeka jechuudha. Gaarii waan Nu'maan Raansi odeessa oloofi. Nu'maan ibnu Bashiir radiyallahu anhumaa oloofi yaa. Qaala ni jedhe qeexaa jechuun nama waa tokko qeexu yookaan nama dhokatee nama laalu hin jiru. nama duuka faa deemee fakkeenyaa waan akkasiiti qeexaa akka biyya keenyaatti akkas jenna. Gaarii rabbiin immoo bakkuma namni jirutti akka namni jirutti nama arga jechuudha. Nama qeexa jechuudha. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله اللهم صل على محمد وسلم إرجمان الله يقول نجادوبا إرجمان الله سميتنا ندق إرجما ربي يقول كان النجد ندق إن الحلال يا أبو حلالي بينني فقلادا وإن الحرام رامن اللي جناني بينني فقلادا يا وبينهما جد حراما فلالا مشتبهات حالو والفكاتو تاتو دا جناني حالو والفكاتو تاتو حالو والفكاتو تجرتي جيتشو لا يعلمهن إسيسا بيكو دوبا
kathiirun irra hedduun hin beekanii hukmii isii hin beekanii min annaas ilma namaarraa irra hedduun namaadhaa ammoo hin beekan waan gidduu sanatti taate faman ittaqaa yaaboo namni eeggate ashubahaati shubahaa namni eeggate duuba waan wal fakkaataa namni eeggate jennaan istabra'a qulqullaa'ee jira lidiinihi diinii isaatiif qulqullaa'ee amanamee jira wacirdihi yaaboo waree isaatiif illee amanamee jira jennaani waree isaatiif illee amanamee jira yaa'ii وما وقع نمني مو أرقمي في الشبهات شبهة كيستي نمني تتان أرقمي وأول فكاتا كيستي مو نمتي تان أرقمي وقع أرقمي جرى جناني في الحرام حرام كيست أرقمي جرى نمني شبهة وان الفكاتو كيست أبتي كيست أرقمي أي ولوفي كالراعي أكا نمتي تايقو كالراعي أكا تكسي جتشورة yaraa kan heegu jennaani akka tiktee isa eeguu san oloofi karraayii akka tikseeti jennaani akka tikseeti yaraa kan eegu jennaani kan eegunniyyuu hawlal himaa moggaa kalootti kan eegu moggaa yookaan midhaanii moggaa kaloo kan jechuudha eegamee dallaan itti ijaaramee jiru yookaan moggaa midhaaniitti akka nama eeguuti. Yuushi kun ni dhiyaata gaa. Ayyartaa dheeduutti yookaan bu'uu fi isa keessa bu'uutti ni dhiyaata. Gaafa daarii midhaaniitti horii heddeettuuf jettee kanuma siin utaalte keessa buuti agarta jechuudha. Wa'inna likulli gaare cufa jechuudha malakiin cufa mootummaatiifuu himaa seeratu taadha. Cufa nama biyya bulchuutiif hundaafuu seeratu taadha. Alaa dhagaagaa wa inna himallah mootummaan rabbi yookaa seerri rabbii immoo mahaarimuhu waan inni haraam godhe. Gaafa waan inni haraam godhe diigame seerri isaa cabee jira jechuudha. Alaa dhagaa wa inna fil jasadi mudga dhagaa waan siniimaa qaama kana keessatti tahaadha mudga foon xiqqoo wayii taadha foon amma halalchanii galliqimsanuu wayitu taadha muddugaa jechuun likkii foon halalchanii galliqimsanuutu taadha qaama ilma namaa kana keessaa izaa saluhat yeroo siin tolte salahal jasadu kullu ni tolaa qaamni cuftuu ni tola yeroo wanta ittiin foon ittiin xiqqoon sun tolte wa idhaa fasadat yeroo foon ittiin xiqqoon sun badde immoo fasadal jasadu kullu ni badaa wanni qaama ta'e hundisaa ni bada alaa dhagaa mo'isiisinii fi maagaa xiqqoottiin sun wahiya isiin alqalbu qalbiidha jedha. Gaafa qalbiin bade qaamni hunduu bade gaafa qalbiin tole qaamni hunduu tole jechuudha. Hiya malakul a'dhaa isiin mootii qaamaa waan taateefu muttafaqun alayhi Bukaariin Muslim warawaayaa odeessanii jiru Muslimii Bukaariin min xariiqiin karaa jechuudha. من طرق كراء الداتين بألفاظ لفظو ونداتين اللي متقاربة ولتي دياتو تاتين وديستني أدنو بيانساني جرى ديسا كان أربعينا كيسات اللي الدين وليك أمني أتشك أمني أزك أمني دبر جراجرة وانا نسر رضي الله عنه أن النبي أيه ولوفي جنان ولوفي يا الله وعن أنس الرانسي وليس رضي الله عنه أن النبي اللهم صل على محمد وسلم كمان الله قال وجدني أرجي تمرة تمري ويني أرجي كمان ربي في الطريق كراكي ستني أرجي فقال نجد لولا أني وصوأني دوبا أخاف صداتشو بادي أن تكون من الصدقة إسين كن صدقة راتو دون صداتشو بادي لأكلتها سلانا نيادا جناني سلانا نيادا جري إرغمان ربي توسين صدقة راتو صدات ملي متفقون عليه بخاري مسلمي إرغمان ربي شكر إيسي جتشو وان شكن إيسو تبرباتي سادا إسين كن كان الرامو كان الرامتي وعن النواسي أيه نواس الرانسي وديس نواس المسمان الرانسي وديس رضي الله عنه الله جبنا سرافة جيسو
عن النبي اللهم صل على محمد وسلم إرجمان الله قال نجد البر يا بوجتشودا تلتوني حسن الخلق حالة تلتودا حالة تلتودا وبر جتشون معظم البر irra guddaa waan gaariidha jedhamee ilaalamu husnul khuluq haala toluudha. Namni haala gaarii qabu khayrii waan taate hunda si argateera. Wal ithmu wanjalli immoo maa haaka waan qoqqotedha. Fi nafsika lubbuu kee kana keessa waan qoqqotedha. Wanjalli immoo wanni laphee kee keessa deddeebi'ee qoqqote wanjala. Wakariihita waan sodaattedha. Ayyaxxali'a alayhi naasu namni sirratti mul'achu ayyaxxali'a namni mul'achu alayhi isarratti ayyaxxali'a mul'achu alayhi isarratti annaasu namni si'ii waan sana hojjataa jiru namni sirratti mul'achuu waan ati sodaattetu wanjala jedhama. Attumaaf sodaatte reeslumaa wantichi waan hin taaneef namayyuu sodaatteemi gaarii rakkoodha jechuudha. Rawaahu muslim tadiisa kana odeessa. Haaka jechuun bilhaa ilmoo malaatti qaraanee bilkaafiitti qaraanee ay taraddada fi deddeebi'uudha isa keessa deddeebi'ee dubbittii kun akkasuma akkasii miti wantatti kun halaali moo halaalaa miti waan akkana qalbii keessa deddeebi'uudha jechuudha. Gadhiisuu kee barbaachisaadha. Waan Waabisata ibn Macbad radiyallahu anhu qaal أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي تنن فجدا وابسان غاردا فقال نجر إرجمان جئت ندفت فقال نجر جئت ندفت تسأل غافتشو دافن البر برير غافتشو دافت إن بريجت إرجما واني غافتشو دفسان قلت ننجي نعم إيه يا إرجما ربي بري رانغا فتشود في بري جتشون خيري جتشود وانغاري جتشود بري جتشون فقال نجد استفتي قلبي كان كيبانيغا البر بري جتشون وانغاري جتشون مطمئنت إليه النفس وان نفسين كي سرت رغاتي قد يتي يونا ملين تدفي يونا من اللي وان تقنا ننجلو جتي وانت نفسي كي رتي رغاسفت واطمئن إليه القلب وان رتي رغايدا قلبي كان كي والإثم وانجلمو ما هاك في النفس واني قوقتد نفسي كيس وتردد وان ددبيد في الصدر وقوم كيس وان ددبيد وين افتاك الناس يونم نلسي فتوى قدني أكسي يونم نلسي فتوى قدني خلاف ما قالتي فالا وان سينجد ايكنا يجود فالا وان سينجد ايكنا اللي faallaa waanan siin jedhee kana yoollee fatwaa namni sii godhe wa aftuuka an kanuman fatwaa sii godha anisuma kanan fatwaa sii godhe jechuudha kan biraa lafaa siin fiduan yoo namni illee faallaa kooti fatwaa sii godhe an isuma kanan fatwaa sii godhe kan biraan barbaadu jechuudha wayin aftaa kan naasu fa aftuuka jechuudha wa aftuuka jechuudha hadiisun hasanun rawaahu ahmad waddaaramii fi musnadihimaa sanada isaan lamaanii keessatti sahiihun lighayrii bishawaahidii jedhanii أديم لسيوم نسبتها جن ونبي سرعة قارده أبي سرعة رانسي وديس رضي الله بكسر السين المهملات تكراني وفتيها فتيه تكراني عقبة من الحارث جرمني رضي الله عنه والله نجيب نسر فقيس أنه عقبان كني تزوج نفوده ابنة لأبي إهاب انتلا أبا إهاب تكفوده لفما كيه عقبان انتلا أبا إهاب تكفوده ابن عزيز كان جامو فاتتو يساتي دفته يسافو دي ورا غدته ساو جنجرا تاجروغا فاتتو يساتي دفته امراه قالتين توك فقالت نجت اني قد ارضعت عقبه وي انوسي سنجرا براتي عقبه جت والتي قد تزوج بها يسيني فود سنلي وسي سنجرا يجت قالتين ديرو در قرار مدرباو سيفتي مو كميلات منجر لماني يوتي سيتي مو كم تالات أن أقبل وسي سنجرام إسيني فود اللي وسي سنجرا جت فقال لها إسيدان نجد عقبان ما أعلم أني وان بيكو كاجد جالتي ورساتي وجنجرا تاراسلا أنك أتي أرضعتني نأوسف تجتشم بيكو كانجد ولا أكبرتني نتلي أتوانمني سيوسي سيلان جتي ما لرم واسا كناي سافي ديرو بطار تجري نمارو يوبر باديغا هاي انتو كاو بلتي دا أي كميتو جنجرا تركودا دوبا ما دبين كون إسا شكسيسي تاون إسا أكما كتوكو قد فركب نيابته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير غما ربي فرد كافته يابته ديمي أما
gaafachuu dhaqaa jedhaga fil madiinatti gaafachuu dhaqe fas'aaluu isa gaafachuudhaaf dhaqee yaa ergamaa rabbii bar warra wayiin fuudhe akkamitti fuudheen nan jaalladhaa baay'ee anaa wajjin jiraataa jiru isan gaafataa dhaga anaa wajjin jiraataa jiru qaalittiin tokko dur mana keenya wayii teesseetti dhuftee mana jiraatteesseetti ansillee hoosisee barii isiillee hoosiseera naan jettee jedheen hay akkasiin jettee faqaala rasuulullah sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni jedhega kayfa waqade qiila akkamitti wajjin jiraattare kayfa ta'iishu biha akkamitti isiidhaa wajjin jiraatta waqade qiila haala akkanasiin jedhamee ansillee isillee hoosiseera jedhameen akkamitti wajjin jiraattare obboleettii keetii hoosiin fafaaraqaha maa gadhiisi malee galiitii jennaan fafaaraqaha achumaan gadhiise gaayisi fafaaraqaha uqbaan gadi lakkise wanakahat ni eerumte jechuudha zawjan gayrahu abbaa manaa isa malee jirutti eerumte ka achi baate rawaahul bukaarii todiisa kan odeesse in shakke jechuudha shakkii isaa kana wajjin hin teenye uqbaan dhaqee rasuula gaafate jechuudha da'a maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka ihaab jechuun bikasri hamzaa kasri hamzaatti qaraanee aziz jechuun immoo bifatil ayni wabizaa'i mukarraratiin qaraanee fi hadil hadiid akkasitti jechuudha aziz jennee kan aziz jechuudha hadiisa kanarraa lee gabaabumatti maal hubanna jennaan akka hin taane irraa hubanna gaa shakkiidhaa wajjin taa'uun وعن الحسن بن علي كم اللي قبيزيت وعن الحسن بن علي قارد وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ننفذت إجدا حسن بن علي إرجما ربي لا نفذت إجدا حسن بن علي چونغا كاكا يرجما ربي تنتلا فمجافات ماتي ما لان جدا إرجما ربي جنان دع ما يريبك ليس وانس شكسيس إلى ما لا يريبك وعدل قري إلى ما لا يريبك غرا وانسي شكسي منيتي غوري وانسي شكسي سدي سيتي غرا وانسي شكسي منيتي غوري يا حسن نانجا غيزيوند رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث نكون حسني صحيح جچود غاريد معنا حديث كان ما لجنان اترك ديسي ما تشك فيه وان سكيزه تشكيتو ديسي وخذ قبد ما لا تشك فيه وان سكيزه تشكينه قبدو التنجرات نانجد وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان نتاي لأبي بكر الصديق أبا بكر الصديق لا نتاي غلام غرباتو كتتاي يخرجو كان باسو جتشود له الخراج إساف كان جبرك ويكفلو فيده خراج جتشود نغربيتشي hojjataa olee waan inni galgala sayyiididhaaf fidu karaaja jedhama. Wakaan Abuu Bakriin abbaan Bakriin ta'e yaakulu kan nyaatu ta'e min karaajihi karaaja isaarraa gibira isaa kan inni fidee kaffalu sanarraa kan nyaatu ta'e abbaan Bakrii qabeenyaa isaati kaa hojjechiifatee nyaata jechuudha garbichi akka makiinaati. Gaarii fajaa'a yawman ni dhufe guyyaa tokko bishay'in shayii wayitiin dhufe gaa gurbaanii deemee hojjetee fidee nyaachisuun. فأكل منه إسرى نيات أبو بكر نيات فقال نجد له أبا بكريان الغلام قربان نجد تدري ما هذا نبيك توان إسين كنتاتي وانا ما نيات تكاتي نبيك تانسيك نجد قربان فقال أبو بكر أبا بكر نجد وما هي ما لي زينة ناكني تكون جد نغنياتي كي قال نجد كنت ننتي تكهنت كان كاهن ما وجد وينتي kan insaayirummaa hojjedhu wayiliin insaan ilma namaatiif fil jaahiliyyaa keessattiin iyyuu yeroo duraanii sihirummaa yookaan kaayinummaa hojjedheetan wamaa uusinu ani immoo waan tolchu alkahaanata jedhe kaayinummaa waan tolchuu bar illaa anni kadacatuhu isa kayyaneetan malee kaayinummaa wantan hojjedhe hin jiruum jechuun sihirummaa yookaan immoo falfala wantan hojjedhe hin jiruum isaan kayyana malee falaqiyanii achiin irranatti dhufe na qunnamee fa'aaxaani naa kenne bizaalika sana naaf kenne sababaanan gaafa sana kaayinummaa hojjedhee fi akkasitti isaa jechuudha kaayinummaa hojjedhee shirrii isaaf hojjedheef jecha dhufee naaf kenne irra aadalladii akalta minu isicha isarraa nyaatte kana isa kaayinummaan hojjedhedha jeen achumaan gaamma baabakiriin fa'adakala ni seensise gaamma Abuu Bakri abbaan Bakri ni seensise yada warka isaanii seensise maal kees amma gaa dubbii naqqisu malee wanti biraa jira aaree garaa bu'ee harka isaa fuudhee afaanitti naqe Abaa Bakriin faqaa'a wal deebifame ni oqqa'e kulla shay'in cufa waa fi baxnii garaa isaa keessa jiru hundayyuu ni haqqise jechuudha Abaa Bakriin subhaanallah rawaahu al-Bukaarii tadhiisa kan odeesse al-kharaaju jechuun
Amma kanarraa maa jennaa akka sahabaanitti amirii ergamaa rabbii amirii rabbii ittiin bakkaan geessu. Odoo nuyiiti eega nyaadhee ka'e boomaa qaatooba nan tooba dhagaa rabbiin naa dhiisaa jenna malee isiin garaa koo keessaa kun haraamii ol baasuun qaba jennee harka qubatti nannu jechuudha. Subhaanallah jabaadha imaanni. Kharaaju jechuun shay'uun shay'ii yaj'alu isa godhudha sayyidu sayyidiin namni garbicha bitate alaa abdii waan inni garbicha irratti godhudha. Yu'addii ilaa sayyidii kulla yawmin kan inni geessu gara sayyidii isaatti cufa guyyaatiin wabaaqii kasbii yakuunu lil abdi wanni kanarraa hafe kasbiin isaa immoo garbichaaf ta'a. Akkas jechuun kan inni ganamaan gaangee isaa jechuudha bara gaangee isaa hojjettee fi fe'aa fi oolte galgala nyaatan fiddu yookaan qarshiin fidduu fi akkuma sana jechuudha. Gaarii waan Aayishata radiyallahu anhaa qaalat Aayishaa irraan si odeessa rabbiin jibbina siirraa hafa geessuuti. Gaarii Aisha ayyee gadoof mee gaarii ayyee Aishaa qaraanii kaane oloofi waan naafi'in raansi odeessa radiyallahu anhu allaan jibbana sarraa fageessu qaala ni jee naafi'oon kaana ni ta'e duuba gaarii inshaallah darsiin kun dheerateera bakka kana bullaa wasallillahumma sallam ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin.